Kufaatiin qaama jireenyaati. Hin kufnu taanaan hin barannu. Hin barannu taanaan gonkumaa hin jijjiiramnu. Galma qabuuf namni cimsee hojjechuu danda'u nama kaayyoo qabudha. Namni kaayyoo qabu immoo rakkoo miti. Rakkoo furmaata arga. Jireenya hadhaa har'aan miti qabeenya. Har'a qabuunis miti kaayyoo jiraatuuf beekee jireenya guutuu abdii keessa isaan jiraata. Yeroo tokko tokko taatee har'a raawwannu ilaalame namoota tokko tokko waan kaayyoo hin qabne itti fakkaata. Dhugaan isaa garuu jireenya keessatti dogoggorri karaa lama akka uumamu beekuudhaan kan jalqabaa miti. Kan jalqabaa miti maatii ollaa hiriyoota yookiin gaggeessaa keenyan dhiibbaa nurra ga'uu danda'u ta'uu mala. Kan lammaffaa jireenya nuti haalota bakkeen mul'atan to'achuuf taasifnudha. Yoo ati amantee ni fudhatta taate ilaalchi jal'aan jireenya kee irratti dhiibbaa hamaa ati tasuma mo'achuu hin dandeenye siif uumee darba. Namoonni si qeequuf aangoo guutuu qabu. Sababni isaa eenyummaa kee isa sirrii si caalaa kan beeku hin jiru. Kanaaf namootaan na hin qeeqinaa jechuuf aangoo hin qabu. Guddummaa fi kabaja kee garuu sitti eeggachuu danda'a. Yoo dhuguma kaayyoo hin qabdu taate galma hin qabdu. Ceephoon namoota jireenya kee irratti ba'aa guddaa ta'uu danda'a. Jireenyi kaayyoo hin qabne garba nama godha. Garbummaan immoo nama qofaan miti. Wantootni jireenya namaa hin jijjiirre kamiyyuu garba nama godhatanii kaayyoo ofiirra adda nama baasu. Namoonni kaayyoo isaa hin beekne jireenyi isaa boruu duwwaadha. Kanaaf jiraadhaa waan jedhu tokko hin qabu. Namni waan bor jiraatuuf hin qabne abdii hin qabu. Namni abdii hin qabne jireenyi isaa gammachuu hin qabu. Namni gammachuu hin qabne uumaa wajjin wal komata. Qabeenyi gatii jabeessi karaa dura hin jiru. Bu'aa ba'ii hedduu booda kan argachuu hin danda'amu yoo dhuguma badhaadhummaan jiraachuu barbaanne dandeettii dhokataa keessa keenya jiru beeknee itti hojjechuun dirqama.